Jarti nege. Takka durbummaa fudhattee ni beeytaayi yoo fudhattee oo meeqa fudhattee adda babaasiin muhimii jette. Yaa salaam. Si qilleensi isaaniitu akkana na biran dabarre. Dhageessee? Kanaan olii qabu jira kanaan eegaltaani kanaan olii qabu jira. Dhageessee? Ani rifeensaan olii qabu jira malee waan biraa olii qabutti jira. Maqaan kiyyaa Saaboo Maayaa Ahmed jedhama. Dhalataa magaalaa Hirnaati. Okay, dhalataa magaalaa Hirnaa. Eessatti guddattee Sinjaan gaafii lammaffaa? Gaafii lammaffaa eessatti guddattee? Okay, bakkiin ani itti guddadhe magaalaa Hirnaatti guddadhe. Magaaluma Hirnaatti dhalatee magaaluma Hirnaatti guddadhe. Gaafii sadaffaan akkana jettee. Gaafii sadaffaan rifeensa kee kana maaliin akkatti margistee jedhu gaafii sadaffaan. Kana gaa bishaan Girnooyyee deebe bishaan shanan duugoo wajjitti amata jaama salaan ture. Amata dhalatee garuu kanuma Hirnaatiin dhiqaa ture. Kana dura ammas dheereessee mana barumsaa keessatti kun sagalsee turaan ture. Achi booda immoo bishaan Hirnaatiin dheereesseetiin kama salaati hedduu keessa jiru. Amma immoo kadarangaa dheereessee bishaan Hirnaati. Okay, bishaan poostaa jedhiga. Okay, gaafii afuraffaan akkana jetti. Hayaat jaartii yookaan haadha manaa ni qabaayii jetti. Amma yeroodhaaf jaartii qabu. Garuu booda keessa namni kun hin jiru. Numaaf fudhachee biyyaa qaba. Okay, rabbi si ajaaru ayyee jaalallee yookaan abbaa manaa ni qaba inni gaafii afuraffaa. Shanaffaan maal jetti ni beektaa? Jaalallee yookaan my friend ni qabdaa yoo qabaatte asumaanadha haadha qabeenyaatiin nafuuchuu ni dandeessaayii jetti bicoon takka. Gaafii shanaffaan akkana jetti laa dhaggeeffadhu. Jaalallee yookaan my friend yookaan yooniif tana hundaa'uu hin qabaanne ani haadha qabeenyaatii nafuuchuu hin dandeessaayii si jetti. Jaalallee ni qaba gaa'ee. Ni qabna jettee. Danda'uu jettan. Jaalallee ni qabaa jettee walumaa galatti. Okay, gaafii ja'affaan akkana jedha. Yooniif amma yeroo ammaan tana keessatti eessa jiraattaa siin jetti. Ani amma kan hin jiraatu magaalaa Hirnaati. Achumattiin hojjedha. Achumaan jiraatu. Okay, maal jetti gaafii jahaffaan? Maal hojjettaa ati barsiisaadha moo qotee bulaadha moo? Rabbi jii mucaan kun qotee bula fakkaata daawwattoota xiyyaanuu gaafiin isinirraa qabaatan anaati abisaan isiniin jedha. Qotee bulaadha moo jetti barsiisaadha moo maal hojjettaa yoo hojjettee oo maal keessa hojjettaa adda babaasee nuuf ibsii jedha gaafii ja'affaan. Ayyee duraaniif qotee bulaa ture ani qotee bulaati dhugaadha. Dimana nafa fuga abbaan fedhe nafa fuga kiyyaan baana. Samboo darre ispoortii seenee ispoortii kana fidee barsiisaadha. Amma barsiisaa maarshaadhaatti jechuudha. Barsiisaa ispoortii tokko walii galattu. Ilma qotee bulaatti ture
amma immoo karaa barsiisummaa irratti dabalee jira darajaa tagaan sajjeen naaf ta'e. Okay, hayyeessi dhaga'uu gaaffii torbaffaan akkana jetti gara fuulduratti eessa jiraachuu feetaa jetti. Gaaffii torbaffaan gama fuula duratti yookaan Oromiyaa keessa yookaan biyya biraa eessa jiraachuu barbaaddaa jetti. Gaaffii torbaffaa sagalee ol kaasii irra naa deebisirratti. Akkana jetti torbaffaan Oromiyaa keessa iddoo kam jiraachuu feetaa yoo Oromiyaa keessa hin jiraanne biyya kam jiraachuu barbaaddaa adda babaasii nuuf ibsii jedha. Oromiyaa keessa isin jiraachuu feetaa? Eeyyuu biyya kam jiraachuu feetaa Oromiyaa keessa? Biyya Haacaaluu Hundeessaa Amboo. Amboo jiraachuu biyya keessa hin jiraanne biyya keessa aadaa mamma maal jettee deebistee turte yoo biyya keessa hin jiraanne biyya alaa iddoo kam dhaquu feetaa yookaan jiraachuu feetaa jetti. Alaa keessa? Oromiyaa xiqqoo Minisootaa. Minnesota, oh my god, Rabbi si agessu jedha. Gaaffii saddeettaffaan akkana jette. Yoo silaa beeka dhugaatuun silaa waan taatee miti yoo jetti jaartii qabaatte jaartii teetii fi obboleettii jaartii teetii yoo waliin karaa deemu jiraatte jetti. Yoo wajjin karaa deemu jiraattee leencisitti dhufee takka nuuf laadhu jedhe eenyu laattaa fi jaartii teen laattaaf moo obboleettii haadha manaa teen laattaa fi jedha gaaffii saddeettaffaan. Jaartii fi obboleettii teetii wajjin yoo deemu jiraatte. Karaa deemu. Karatti dhufee jaartii sin dabarsinuu takka nuuf laadhu yoo siin jaan osoo beeka dhugaa tam laattaaf. Hordoftoonni laggaafi ciccibtuu malee nama gaafatu beekte. Saniifuu maaliif godhaa? Obboleettiinis kan nuun taatu, jaartiinis kan nuun taatu. Bakka ofumaa kiyyaan kan nagaa, ofumaa kiyya bakka. Ofiin taatu dirqama takka filadhu jedhan. Dhagayi dirqama takka filadhu jedhan of kan taatu. Dirqama bakka. Gaaffii ciccimtuu yoo fin si gaafadda hoogganaa as deemti gaaffiin ciccimtuu ni waliin si gaafadda. Gaaffii ciccimtuun kan as deemti dirqama takka filatta jedhan. Kophatti nafaa jedhe halkan. Kophatti nafu? Obboleetti waan kanneen. Obboleettiinis kan nuun taatu. Danda'e yoo anumalee filata garuu. Dirqama seemiti as silaansitee gaaffiin tun na bira laaftuudha akkamitti jedhe yoo niife jaartiin yoo wal fuutanii waliiktanis tan biraa ni jirti siigalee obboleettiin filadha jaartii dhiisee yoo na taate yoo na taate akkasii inna yoo si taate akkas ta'e ati maal filatta? Anummaa lamaanuu kan lamaanuu dhabuu fedhu. Sirraa darbitu disi gaaffiin tun sirraa darbitu beektii hordoftoonni waa hedduu barreessanii waa'ee siyaasaatiillee keessa galanii jiranii waa'ee siyaasaa keessaa sin gaafadhu Oromiyaa keessa jirta waan ta'eef garuu takka dirqama maal jedhani beektaa yoo guyyaa takkaaf Oromiyaa bulchi jedhanii sitti kannan guyyaa takkaaf jettu maal gootaa siin jedhan guyyaa takkaaf. Oromiyaa guyyaa takkaaf bulchi jedhanii waan akkana. Guyyaa takkitti san maal gootee dhaangoo irraa bu'uu barbaadda?
يا سلام مالين غدا maal goota guyyaa tokkicha kana guyyuma tokko qabda sa'aatii 12 qofa jechuun bakka sa'aatii 12 kanatti miskiina jiru guutuu jechuudha hanga moyyaalee irraa ilaa hanga Somaaliitti waan jiru guutuu yoo hin danda'e manarraa ilaa hanga raashina isaaniitti danda'e sabboota immoo isaa 12 gisee teenarraa fudhatan. Okay. Ansilaansitti ammoo afaan raashina qabne raashina manallee qabaatanii raashinallee akka qabaatanii isa biraa ammoo yoo dubbadde isa biraa deessite isa biraa kutu isa biraa anu kati dubbattu barbaadu isa biraa akkana jedhan ammas gaafii saglaffatti ceenee jirra gaafiin saglaffaan maal jettini beekta akkana jettee ayaati gaafiin saglaffaan Angasa Ibrahim Ango qabatee biyya bulchuu wayyamoo ati koronaan qabamtee du'uu wayyaa jetti gaafiin saglaffaan mucaa bareedaa kana du'aa qooddaniime Angasa ite ayya Angasaan Ango qabachuu ganda isaanii Bishodiimo jechuudha. Mana hakimaa Bishodiimo keessatti dhalatee ganda mana hakimaa sana Deetaa bakkatti dhalate moo? Mana hakimaa Bishodiimo sana. Siigalee? Bakkatti dhalate galuun qabatti Angasaan. Anammoo qabaturra koronaan duuna har'a wayya. Agese? Ay. Nagumaatti dubbinte. Okay, isinii deebisee jira gaafii saglaffaa tolcheet isinii deebisee. Angasa Ango qabachuu miti, Oromiyaa bulchuu miti. Mana hakimaa keessatti dhalate san Bishodiimo keessa mana hakimaa keessatti dhalate. Filataa jechuudha Angasaan Angoo qabatee dhaloota ola deemaa kana bulchurra ati du'a filatuu si wayyaa jechuudha kunneen akka walii galatti. Hayyee gama gaafii 11 ceenee jirra jechuudha gaafii 11ffaan akkana jetti. Gara gaafii 11ffaa dhageetiin jira gama gaafii 11ffaa dabarraa amma gaafii 4ffaa anillee nin dagaa daawwattoonnillee nin dagaa jedhee yaada gaafiin 11ffaan akkana jetti. Dubartii meeqarraa dubrummaa fudhattee kan sobne dhugaa himii jetti gaafiin 11ffaan. Meeqa jaartii meeqa? Jaartii meeqa? Kan sobne jechuudha. Dubartii meeqarraa dubrummaa fudhattee kan sobne dhugaa nu himii jetti gaafii 11ffaan. Yaa salaam. Si qilleensi isaanii kan sobne dhugaa himii. Dubartii meeqarraa dubrummaa fudhattee jedha dubartii meeqarraa kana dura kan sobne kana dura jechuudha. Ani rifeensaan olii qabu jira malee waan biraa olii qabutti jira. Si galee? Inni arginu qilleensi isaanii tun biraan dabarree jiru. Itti naayiin gaafa akkasii si gaafate sana. Hayyee gaafiin 12ffaan akkana jetti. Okay, gaafii naagalee jira gaafii 12ffaan akkana jetti gara fuula duraa dubartii meeqa fuutee wajji jiraachuu barbaaddaa jetti. Maalika
takkaa'uun harkanne yoo amma takkuma natti fudhata. Takkitti sanuu gaalaalladhuu bitadhu sitti fuudha. Amma takkaa'uun harkanne amma takkuma natti fudha. Takkitti sanuu hin harkanne. Gana barbaadde jechuudha takkittuma sanuu. Sanbata immoo akkasitti takkaa'uun harkanne namni takkan harkatiin tabiraa Okay, gara gaafii 13ffaa yoo kan ceenu taate akkana jetti gaafiin 13ffaan dubartii takka jetti dubartii ilaa miilarraa eegalee ilaa rifeensaa jechuudha humtuu takka hin mul'anne sattarattee deemte jechuudha iqaaba fuula isii uffattee dubartii sanii fi dubartii takka tan qofa uffattee rifeensa banaa deemtu tam filattaa si jetti dirqama takka filadhuu gaafii 13ffaa. Lamaan san keessaa tam filatta. Akkas taanaan bar karameellaa irraa sollatee jiruufi karameellaa pistaala keessa karameellaa irraa sollatee jiru maali kun jirma nyaata ammoo iqaama san kanuma iqaama san wayi Mashallah Rabbi siyahiru sin jedha gara gaafii